baay'een sitti qaanfadha. Dhugaa dubbachuudhaaf tanaan namoota akka kee kanarraa amala akkasii arguun baay'ee nama jibbisiisa. Haa ta'u barsiisaa amantii tokkotu yeroo tokko akkas jedhee namoota barsiisa jedhanii dhageesse hin dhageenye. Alkooliin dhuginaa alkoolii dhuguun cubbuudhaa jedhan. Ofii isaatii otoo namoota akkas jedhee barsiisu guyyaa tokko machaa'ee kufee argame miti. Seenaan isaa kana qofaam yoo hin golobame. Akkam tureyyuu. Guyyaa ta'e barsiisicha qacarraa machaa'ee kufe. Namoota inni barsiise keessaa nam tokko dhufee lafaasa kaaseeti. Barsiisa alkoolii dhuguun cubbuudhaan jennee maaf dhugdanii jennaan. Hin dhuginaan jedhe malee hin dhuguu yoomin jedhe deebiseef miti. Seenaa keetii fi seenaa barsiisichaatu walitti fakkaachaa jira. Afachuu maal godhinaan jettaa? Maaf nan dhiistuu kenna? Maaf yaadota akkasii fiddeena dhibbistaati? Karaa keetiin jireenya nama tokkoo jeeqamee akkamittiin nagaa argattee jiraattaati? Ilaa akka akeekkachiisatti tan sitti himaa jiraana dhagaye. Lammaffaa dubbii akkasii kana natti hin darbatin kenna. Isa nan isa rakkoon qabu. Waan yeroo hunda naan jettu tokko sitti himaa dhagaye. Hiriyyaan gaariin daawwitiidha kan keessatti of ilaalanii. Atis na keessatti of ilaalii anis si keessatti of ilaalaa naan jechaan turreeti. Ammallee taanaan hiriyummaa keenya waan hin haaleen qabu. Suma keessattiin of ilaalaa jira. Ati garuu jechama kana dura qabdee seenaa goolabame akka haaraatti na eegalchisuuf deemaa jirta. Akka haaraatti waan asii eegalchiseen qabu. Akka shiibota fankaa sitti himaa jira. Amma waan kamii ol hubannaa kee ishii barbaachisa. Tole maal godhu? Akkamitti ishee hubadhu mee kenna? Namni yoo kabaja oliif qabaate ol hubataam. Carraa wal argine hundumatti dubbii ishii natti darbattuun beekta miti? Akkasitti ol hubachuun hin danda'amaa mee naaf deebisi. Ilaashu amma waan tokko qofa tole naa jedhi. Maaliin? Mana ishee deemuu qabna. Maal gochuuf? Manatti nu barbaada waan jirtuufi mana ishee akka deemnu barbaada. Naaf galaan jiru wanta ati jechaa jiru. Maal sababeeffanneeti mana ishee kan deemu? Dhimma cimaaf waan nu barbaadduufi bira seennee ba'uu qofa. Kanuma qofa tole naa jedhi. Kan haala sin dhiphisu. Tole. Tole kottaa deemnu. Warra manaa. Nooraa seenaa. Maalinni? Homaa miti koottu see. Nagaa. Nagaa galata waaqaa. Oluma seenaa taa. Amma sitti wayyaa'eera ree akkam? Eeyyee homaan jedhu. Amma natti fooyyeera. Maal taatee dhukkubee ture moo? Eeyyee xiqqoo ishee dhukkubsattee turte. Maal taate? Isa shumarraa adda baafadhu. Tole. Afaan duwwaan isin teessise miti taphadhaa buna isinii dhaaba. Lakkii waan tokkoyyuu hin barbaachisu dhiisi. Tole. Tole waaqayyo si haa fayyisu. Hammanuma si dubbisna jennee dhufne. Maal xinnoon turtanii ree? Lakki yeroo biraa deebina. Amma deemuu qabna. Hin deemnu? Ashuu ati xiqqoo turemee waan si haasofsiisuun qaba. Anoo nan barbaachisaa moo deemu? Lakki kenna ati deemuu dandeessa. Tole nagaan tura. Tole mata dureen marii keenya har'aa immoo maal ta'inna? Afachuusa adeemsuma keessan si hubachiisa. Yeroon qabu ariifadhu. Hojiin deema akkan jenne guyyeera. Hojiin keessan sa'aatii kanan hojjetamu. Maaliif ariifatte? Dhimma biraan qaba. Homaa miti hin dhaqqabdaan ariifatin. Tarii waliin dubbiin keenya isa dhumaatiif ta'uu danda'a. Maaltu beeka? Osoo ta'e akkatti natti tolu. Ni ta'a guyyaa tokko. Abdiin qabaanis. Anaafis guyyaan jira jedhee abdiin qaba. Guyyaan akka keetti hammeenyaan dhaadame. Guyyaan ati gara jabina koo ajaa'ibsiifattu. Fedha qabda taanaan waaqayyo si haa gargaaru. Afachu siif du'uun didee yaashuu. Maaf duuta obboleettii koo. Jiraadhu malee amma waaqayyo si jiraachise. Maal godha jireenya akkanaa? Jireenyi boqonnaa hin qabne. Jireenya irra galfii hin qabne jiraachuurra du'uu wayyuu. Isaan oon beeku. Dhugaa jette. Isa namarra ga'eetu beeka. Gubataa marqaa hubataa targaa jedhamti. Maal namoota keessa namumta amma koo miidhameen jiru jetteem. Maaf amma kana qulqulluu taphachuun si barbaachisa giifti. Maal jechuu barbaadde? Naaf galaan jiru wanta ati jechaa jirtu. Anaaf ati nama pilaaneetii garaa irra jiraatanidha. Tasuma wanta afaan kootii ba'u siin galu. Ashuu maaf akka dhiphina koo irraanfadhu nan jajjabeessitu garuu. Miidhamni koo irra siif hin galu. Haala kana keessatti dhukkubbii biraa naaf dabaltaa? Ati maaliif nan dhiistu? Nan beeka. Carraan argite hundumatti nageenyi keen jeeqama. Keessi keen boora'aa miti. Maaf argaa koo lagattu? Maaf garaa narraan kutattu? Akkuma dura na dhiistee deemte sana maaf deemsa kee ittiin fuftu? Haamilee sanan dhabeem. Wanti hundumtuu akka ati dubbattu kan osoo salphaa ta'e silaa summii dhugee lubbuu koo irratti of murteessuun ture. Jireenya lagadhu. Dachii kanarraa abdiin kutadhuun ture. Summii maali? Sitti himne moo kennaa? Maal natti hima waan tokkoyyuu natti hin himne. Kunoo siif haa bal'attu. Lafan barootaaf otoon sin arginitti boqodhuun deema jedhee yaadee ture. Garuu naaf hin milkoofne. Hamma kana moo giifti? Mee maal godhu? Yaaluun qabuun ture? Dubbadhu kaashu. Siinin jechaa jira.
onneen kee kaleessa giiftii godhee na muude. Arrabni kee kaleessa jaalala koo lallabee hin quufne sun har'a eessa dhaqe? Giiftii na gallakkisi deemuun qabu. Kana caala taa'ee si dhaga'uu hin danda'u. Hin dandeessaa Shuukoo. Iji kee miidhama koon argu, gurri kee mata koon dhaga'u. Maali gara jabeenya akkasii? Maaf na gargaaruuf yeroo dhabde garuu? Moo jaalalatti kanaan dura naaf qabdu onnee kee irraan turre? Tole, maal si gargaaru giifti? Mee kana na gargaari naan jedhe afaan keetii baasi. Hariiroo jaalalaa amma qabdu kan guutummaatti addaan kute. Sana booda hoo? Anaa wajjin jireenya akka haaraatti eegalla. Jaalala keenyatti fufna. Ilaa giifti, ammas irra deddeebisee wanti sitti moo yoo jiraatu yaadota akkasii kana irra deddeebitee natti hin dubbatin. Gurran itti si dhaga'uun qabu tole nagaan ture. Ashuu! Ilaa Ashuu! Sirriitti irra deddeebii itti yaadi tole? Afachuu? Dhuguma akka ishiin summii dhugde otoo beektuu na dhoksitee mana ishii na fuutee deemte? Eeyyen. Maaliif? Amma callisiitii waan sitti qofa na dhaggeeffadhu. Amma dhuguma akka ishiin summii dhugdee ciifte son sitti mee na wajjin deemtaa? Kana qofaa miti gaaffii kiyyuu deebisuu hin danda'u. Nan sobee? Kana buustee baasteedha sababa kana uumtee achi na geessu filattee? Eeyyen. Sababii ati uumte immoo baay'ee jaalladheera. Kana booda garuu akka ittiin deebine waadaa naaf galteerta miti? Isaaf hin yaadda'in. Ashuu! Ashuu! Dhaabadhu na eegime. Ashuu maal taate? Dhaabadhu jedhiimme. Afachu maalidha wanti jiru? Si arginaan deeme? Eeyyen na dheessaamu. Maaliif? Isaanuun beeku. Kanaan dura wal beektu moo? Eeyyen an obboleettii isaati. Amma na waamuu dandeessaa? Dhimma cimaafan isa barbaada. Ashuu maal taate na eegi? Kenna. Atumti dhimma nama wajjin hin qabu kana gidduu deemuun sitti hafu ennaan maaliif didda? Maal jechaadha? Obboleettii keetiin nan jechaa jirtiim. Haa ta'u maal rakkatteeri ati? Si barbaaddii kottu haasuufis hin jechaa jira bara. Tole, na baqachuun maaliif barbaachise? Ati na hordofuun maaliif barbaachise? Ana boontuudhaam obboleettii keeti. Nan beeka. Akkam nagaa jirtu? Nagaa galata Waaqayyoo. Atoon dubbattu? Maal dubbadhu? Nagaa sin jechaa jira. Nagaa miti moo? Maaliif callista? Naguma galata Waaqaa. Eeyyee akkas je'ama. Jedhee min nageenye moo? Maal taatee Ashuu? Akkasin jedhamaa? Waan jedhamuuf waan hin jedhamne booda natti himta. Amma waan biraa waan haasoftan hin qabdan taanaan gara hojii koon deema nagaan tura. Hojii! Eeyyen, hojiin deema jechuun koo amma kana si kofalchiisan seeneen. Dhaabadhu mee hojii kee hin qaqqabda. Amma na haasofsiisi. Kenna, yeroo tokko qofaatti nu dhiisime ati. Tole. Maal turee dhimma ati na barbaaddeef? Dhimman si barbaaduuf waan dursitee na hubatteen se'a. Amma yeroo itti fayyadamu. Hojiin deema waan ta'eef haasaa keetti fufi. Isayyuu afaan guttatteetii hojii jetta? Xinnuma isheen saalfattu? Biyya hattuun huuruu dhiibee deemu keessatti hojjedhee of jiraachisuun koo akkamittiin saalfi ta'a? Hanna wayyuu hojii kee salphoo akkasii kan. Namoota dhibaa akka keetii kanaaf hannis filannoo gaariidha. Jireenyaaf aarsaa kaffaluu waan hin barbaanneef salphina keessa bu'aa barbaadu. Miti? Amma immoo dubbiin kee sadarkaa tokko waan dabalee sitti hin fakkaatu? Sadarkaa tokko qofa moo? Silaa gootee maafullee fudhattee nannaantu. Dhiifamu isaaf qophaa'aa miti ammatti. Afachuu yoomuma waan namni siin jedhu dhageechaati. Innan gaammaa si dhaga'ee nan fayyadne. Kana booda maal gochuufan si dhaga'a? Osoo gorsa namaa dhageechee silaa jireenya akkanaa kana keessatti hin kuftu. Gorsa keessan dhaga'uu dhabuun koo isiniin waan na miidhe isinitti fakkaachuu mala. Anaan garuu amma na fayyade natu beeka. Yeroo tokko tokko gorsa sin fayyadne dhaga'uun kisaaraa jireenyaas si saaxila beektaa? Osoo na dhageessee silaa jireenya gaaga'amaa akkanaa kana keessatti liqeeffamtu ture. Haa ta'u, ila jireenya koo keessatti rakkinas haa ta'u bal'ina, salphinas haa ta'u ulfina, waan na mudatu kamiifuu ani qophiidha. Nama biraa immoo hirmaachisuus hin barbaadu. Hirmaachisee sammuu hin beeku. Osoo akkas ta'ee gaarii ture. Nuti sababa keetiin hanga akka qaanfannu beekta. Waan qaanii haatee isinittiin hin galleem nan beeka. Hojiin nama hojjechaa jiru kanatti gammachuun qabdan ta'a. Ani garuu homaa gochuu hin danda'u. Hojiin kun anaaf filannoo sirriidha tole. Akkamitti akkas jettaa maqaan maatii keetii si yaaddessu? Na yaaddessinaanuun isaanitti ba'aa ta'urra jedhee saggoo isaaniitti irraa bu'uuf dafqa koo xurursaa jira. Xururfattee duute. Oromootu maal jedha seete ilmee eessatti argan dhaaba tambootti argan jedha. Jechicha beeka dhugaa dubbachuuf taanaan mammaaksi kun nama akka kootiif hin malu. Erga jettee haa ta'u inni hubannaa keetii irratti hundaa'a. Ati akkamitti hubatteeyyuu? Akka gaariitti
Amma dubbii gatii hin qabne irratti yeroo gubuun faayidaa hin qabu. Otoo dhagaa walitti dhaammannee gargar deemnee maal sitti fakkaata? Nan deema rakkoon qabu. Garuu isa xumuraafan sitti himaa jiraa na dhaga'e. Waan kana dura natti dubbattee si dhaga'uu dide amma sirra deddeebitee natti himuun si nuffisiisu? Ilaa hanga obbolummaan sitti himaa na dhaga'e. Hojii xixinnaa akkasiisan dhiisi. Dallaa koo keessaa kutaa natti dura keessa turte ammas lafa jira. Kootutti gali. Akka kana natti himuuf dhuftee beekama. Garuu hojii kootti qaanofta taanaan obbolummaa koo haaluu dandeessa tole? Sirriitti itti yaadi. Homaa itti yaaduun barbaadu. Kan akka galmee cufameetti ilaali. Maal? Dallaa kootti deebi'ii na wajjin jiraadhu waan jettu kana. Maaliif? Jireenya bilisummaa qabuun jiraachuu fedhaan. Mul'ata koo malee kan namaa dhugoomsuuf miti kanan gara dachee kanaa dhufeef. Bifa kanaan waggaa 100 har'aattu mul'ata kee dhugoomsitu. Akkuma hawwiteetti duuta jireenya bilisummaa sanas hin argitu. Siif jireenya bilisummaa qabu olaantummaa maallaqaa leellisaa garaaf bitamaa garba namaa ta'anii jiraachuu yoo ta'e eeyyeen hin argu. Hiree koo moositu murteeffamte. Jireenyi koo waaqa gaditti harka koo jirti tole. Akkasiidha. Qabeenyi kee ammoo suma fayyada. Tarii gaafaate addunyaa kana dhiistee deemte ijoolleen kee dhaaltummaa argachuu malu. Ani obboleessi kee garuu achi keessaa qooda tokko hin qabu kana beekta miti. Ani hoo gaafan abbaa ta'u ijoollee koo maaliin dhaalchisa? Moo abbummaan naaf hin malu? Dubbadhu kaa ilaa yeroo tokko yaada ofii qofa namatti fe'urra namnis maal yaada jedhanii yaaduun murteessaadha beekta? Tole dhiifama. Ani jireenya kana keessaa akka baatuufin sitti dubbadhe. Rakkoon qabu. Yaada keetiif guddaa galatoomi. Nagaatti. Bilbila koo moo na jalaa kaasi. Waan si gargaaru kamiin iyyuu si faanan jira. Uff yaa Waaqayyo mucaan maal ta'eet akkas ta'e. Gurbaan kun hanga yoomitti as turaa garuu? Guyyoota murtoofneef jechuun koo guyyaa amma kanaatti as tura siin jechuu hin danda'u. Haa ta'u garuu firooma dhiigaa qabdu natti fakkaate. Oromummaa yoo ta'e malee waa biraa hin qabnu. Isuma qofaa? Eeyyeen. Akkas taanaan haa ta'u garuu nama dudduuba isaa hin beekneef oolmaa akkasii ooluun barbaachisaadha? Nama guutummaatti beekuun ni ulfaata. Kenna dhalli namaa amala hedduu qaba. Kanaafuu namni tokko rakkataa fakkaatee badii yoo hojjete nama hundumaanuu akkas jennee yaaduun hin ulfaatu? Mucichi nama rakkates hin fakkaatu. Rakkinni bifa qabamoo? Jechuun koo namni rakkataan akkasumatu hin beeksisamu. Inni nama hundarraa mul'atu. Godaan isa dhibee keessoo isuma dhukkubsatutu beeka. Isa beekamu. Garuu turtiin keessummaa isaa osoo sirratti raawwate maal sitti fakkaata? Maaliif? Bellaacha ofiiyyuu hin qabdu dhagaatti uwwistii jedhan. Nutuu rakkataadhaam. Rakkataa gargaaruun duraan eeggamaa? Nama rakkate gargaaruuf dirqama qabaataa ta'uu qabnu. Oromootu maal jedha seete? Namni waan qabu kenne doqnan jedhamu jedha. Kanaafuu rakkataa gargaaruuf sooressa ta'uu otoo hin taane nama ta'uun gahaadha. Haa ta'u. Waanuma kamiifutti yaadi. Ani ma beellaman qaba. Nagaan turi. Toleetis nagaan turi. Harmee homaa wanta harka koo irratti hafin jiruum uffatan uffadhee jiruu fi boorsaa malee. Amma namoota biroo biran jira. Hamman kireeffadhee ba'utti isaaf immoo qarshii na barbaachisa. Waaqumatu garaa naaf laaffise. Dargaggootuma akka kootii tokkoon argadhe. Rakkina kootti mannaan fuudhanii mana isaaniitti naan galan. Tole harmee yoo dandeesse hamma boruututti naa ergi. Ati naguma miti maatiin qa'een hundi nagaadha. Tole nagaa naaf ta'e harmee ko. Nagaan naa ooli. Dhiifama nan ture miti. Lakki rakkoon qabu. Hiriyaan kee hoo? Beellama qaba ture har'a isaaf deemee. Haa ta'u ati yoo har'a hojiin hin jiru? Har'a hojiin hin jiru boqonnaadha. Maarree har'a guyyaa guutuu hojjumaan oollaa jechuudha kaa? Eeyyee har'a hojjumaan oolla. Booda yoo sin rakkisu ta'e magaalaa kana keessa sirriitti na daawwachiista. Shakkii tokko hin qabaatiin atumti daawwachuuf qophaa'aa ta'e malee sirriittiin si daawwachiisa. Dhugaa dubbachuuf taanaan gaarummaan kee humnaa ol natti ta'aa jira. Maalinni garuu gaarummaan akkasii? Waaquma nu uumetu gaariidha. Nutoo uumama isaa taanee akkamittiin hammaan? Dhugaa jetti. Amaloota akkasii kana akkamittiin gabbifachuu dandeesse garuu? Waaqaa gaditti maatii kootirraan dhaale. Haatiif abbaan koo nama gaariidha. Jireenya isaanii keessatti tasuma namaaf hamaa oolaniin beekan. Kan beela'e nyaachisuu, kan dheebotee obaasuu, isa daaree uffisuu malee tasuma namaaf daba oolaniin beekan. Maatii akkasiirraa dhaladhee akkamittiin hamaa taare? Maatii gaarii qabda dhugaa. Waaqayyo siif haa jiraachisu. Leela obboleessa koo. Kan kee hoo maatiin nama akkamiidha? Kan koos nama gaariidha. Abbaan koo lafa dhugaa jira. Waaqayyo isaaf haa araaramu.
harmee kootu na guddise. Hawaasni keessatti guddadhe hawaasa baay'ee namatti tolanidha. Haa ta'u gaariidha. Biyyi keessaa Oromiyaa. jechuun koo iddoon dhaloota kee eessa jechuu barbaadeen. Dhiifama obboleessa koo an gaafii akkasii gaafachuus gaafatamuus hin jaalladhu. Maaliif? Gaafa guddattee iddoo wayii geessu gandatti dhalatte osoo hin taane biyyatti dhalatte waamsista beekta miti. Inni dhugaadha. Ani saasaaf hin kaase malee natti hin tolu gaafiin akkasii. Oromoo biyyan gaafatan. Maaltu akka na aarsu beektaa? Isa wallaalaan tokko gandatti dhalate biyya koo jedhee faarsu kanadha. Kanaafin sin jedheem gaafa gaafii akkasii sana ol gaafattu obbolummaan gatii dhaba. Hunduu nama biyya isaa otoo hin taane nama ganda isaa barbaada. Dubbiin gandummaa ammoo biyya walitti qabnu kana nu dhabsiisa beektaa? Dhabsiiseem kana caalaa moo? Otoo kutaadhaaf gandaan wal qoonnee duula walirratti labsinu faayidaa nuti biyya keenyarraa argachuu qabnu alagaan soorata miti? Warra wal nyaatu gidduudhaa waa nyaatu hin jenneere. Homaa miti. Kunis ni darba jedheen abdii qaba. Eeyyen akkasumatti abdii qabaachuudha malee homaa falli biraan jiru. Maal taanee akka sadarkaa akkanaa kana geenye beektaa garuu dhaloonni keenya ammaa kun beekamaaf malee beekaaf gurran kennan beektaa? Beekamaan keenya irraa immoo baay'een isaa beekumsa hin qabu. Kanatu kufaatii har'a keessa jiru kana fide. Ilmi haadhaaf abbaa isaatti qoosu of kaltiin qabu. Uummanni hayyuu isaa salphisu ofiifuu salphataadha. Hayyuu jechuun abbaadha. Otoo hayyuu keenya dhageenye wal jala yaa'insa qabaanna beektaa? Isatu na aarsaam. Wallaalaan keenya tokko gadi ba'eetu waan argee haasa'e uummata kana madaalchisa beektaa? Kan keenya dubbiidhaaf hin tolu. Dubbiin akka Hacaaluun jedhe sani. Waa'ee keenya yoo itti dhiisan silaa naman dhiisu dubbii keenya takkan taane. Isa jechis gochis ittiin hafne. Waan garaa isaa hunda dubbatee dhalootaafis galaa kaa'ee deema. Kottu amma gara manaa adeemna. Tole. Gifti maal hojjettamu asii? Anaan jettamoo? Eeyyensuma nama biraa eenyu jira rees? Giftii maqaa kooti miti jedheeni. Kuni maqaa osoo hin taane gullantaa taayitaa keeti. Muudama. Naaf hin galle. Eenyuutu na muudamoo akkasitti? Jaallataa keeti. Seenessaa jaalalaa. Namicha gochisaa fi jechisaa waliin madaallisan. Lakki obboleettii koo dogoggorteetta. Ani nama akkasiin beeku. Lakki hin dogoggorre. Eenyu dharee nama akkasii maqaasaa yoo beekti natti himi. Osoo haasofnu ashuu eegaa jirtamti? Lakki. Maal ammaa aduun asitti waadamtu lafa qabbana qabutti immoo sin beelamu? Akkuma salphaatti yeroo dheeraa narraa fudhatteen gara dhimma keetti yoo dabarre maal sitti fakkaata? Dhimma koos nu bachisaa tasgabbaa'e. Tole itti fufi. Afachuu ani kanan jedhu? Tole ati kan jettu. Umuriin kee meeqa? Erga gaaffii akkasii na gaafachuun kee noollee maaliif waraqaaf qalaman qabattu? Wayyaa? Hin wayyuure. Qoosaan jiru. Anis qoosaan jiru. Amma si dhaga'uu qabu waliin si dhageemu. Maalidha dhimmi kee? Amma kunoo ifatti bilchina dhabuu kee ragaan abbaa jirta. Akkamitti? Afachumee sin gaafadhaa. Maaluma isaa jaallattee garuu akkasitti qalbii dhabaafi jirtaati? Maal isaatu jibbamaaf inni isaaf iddoo dhaba? Ashuudhaam. Beekaam. Lakki waan beektu natti hin fakkaatu. Erga beektee maaf na gaafattaree? Eenyummaa isaa isaatiin beekni sitti mu isaanii beekuu jechuudha. Sirriitti isa beekta jechuudha? Qeensa miila isaarraa amma rifeensa mataa isaatiittan isa beeka. Ilaa obboleettii koo. Si gowwomsaa jira dafi dammaqi. Ilma namaa guutummaatti beekuun waaqaaf malee namaaf tasuma hin danda'amu tole. Eenyummaa nama tokko guutummaatti nan beeka jechuun doofummaadha. Haa ta'u akkasiin jechuun koo erga doofaana taasise gaariidha. Ati garuu ammayyuu irra jirta dammaqi. Isin attaafu barbaadeen rafe waan ta'eef dammaquun barbaadu. Dhugaamoo? Eeyyeen nama jaallataniif gowwoomuun boqonnaa qaba. Isatu jaalalattee umurii horaa beektaa? Jaalalli daldala miti. Herregan barbaadu iftoomina malee. Pee sila sobaa fi oduu afaanii kana yoo si dhaalchise malee waan si dhaalchisu hin qabu. Si guute miti? Amma baay'ee keessa ba'aa jirta. Harrabi kee waan dheerate sitti hin fakkaatu? Kanaafuu maal godhuree? Yoo dandeesse sassaabbadhu. Ilaa siinsi mufachiisuu mala. Ani garuu waan inni narraan ga'e dubbachuu hin dhiisu. Tole
Nama si dhaga'u yoo qabaatte hin callisin. Ani garuu gurran ittiin si dhaga'u hin qabu kana booda. Anis yeroo wayii tokko akkuma kee kanan ture. Gaarummaa isaa malee ammeenyi isaa natti mul'atu. Garuu wanti hundumtuu erguma ture naaf gale. Wanti na dhaga'e akka sirra hin geenyeefan kana sitti maa jira na dhaga'e. Muuxannootti naaf qoodde jaalladheera. Guddaa galatoom. Garuu kana booda natti hin himin. Tole haa ta'u. Olee bulee siif gala wanti hunduu. Natu akka inni naaf galuun barbaadu malee silaa qaata naaf gala ture. Maal akkasitti ilaalta? Homa? Durayyuu beekee bar akkatti isa eeguudhaaf aduudhaa waxalamaa jirtu. Nagaatti turtii gaarii siniif haa ta'u. Galatoomi maal fakkaatti? Tasuma akkasitti si dhiisuu hin danda'u. Osoo hojii koo ilaalu kan nama biraa akkati taatu hin barbaadu. Yaa Waaqayyooti na gargaare. Ashuukoo. Leensuu koo. Si yaadiim. Anis Taa'ime. jirtaati. Ani kophaa kee teessee na eegaa jirta jedhee yaaddaan tureyyuu. Edaati immoo nama wajjin jirtaa? Eeyyeen. Wal beekumsa amma kana akka qabdan hin beekum. Walitti dhuftu jechuudha? Lakki walitti dhufeenyee tokko hin qabnu. Utuun taa'isee eeguu dhuftee haasaan na qabdi. Eessa akka seen baateyyuu hin beeku. Anis isaafin si gaafadhe. Guyyaa tokko otoo wajjin hin teenye jiru dhuftee nu dubbiste miti? Eeyyeen har'aan guyyaa lammaffaa qaamaan wal arguun keenya. Darbee naaf bilbilti garuu jalaan kaasu. Yeroo kaan immoo ergaa barreeffamaa naaf keessi. Kanuma. Haa ta'u. Amma maal siin jechaa turte? Sitti himuun koo bu'aan qabu. Wanti siin dubbachaa turte waan faayidaa qabu miti. Isa beekama. Yoo hammeenya koo lallabde malee wanti ishiin dubbachuu dandeessu maaltu jira? Ashuukoo hammeenya kees hin jibbuman. Maaliif? Waan an baay'is jaalladhuufi. Gaarummaa kee namni kamuu si jaallata. Hammeenya kee garuu wajjumaan jibbamta beektaa? Namni onnee irraa si jaallatu jabina kee qofa osoo hin taane dadhabina kee si jaallata. Anis akkasuma jaalala gochootaan hin madaalamneen siif qabu. Jaalala naaf qabdu jechootaan ibsuuf hin yaaliin. Maal malee? Jiraadhuu natti agarsiisi. Jaalalli ni jiraatama malee hin seeneffamu miti? Eeyyeen. Anis seenessaa jaalalaa ta'uun barbaadu. Jiraataa jaalalaa malee nama onnee isaarraa si jaallatu sanan ta'uu barbaadu. Ashuukoo akkan tasuma sitti adda bahuu hin dandeenyettis jaalladhe. Anis akkasuma amleessuu ko. Tole Ashuukoo dubbii namaaf iddoon laadhu jecha namaa meeqa dhageera. Garuu wanti namni jedhuuf dhugaan jiru gargari. Jechaaf gochoonni koo qalbii kee gufachiiseera ta'uu danda'a. Kana booda garuu gammachuu kee tiksaa jiraachuun fedha. Naaf jiraadhu. Siin jaalladhu. Ashuukoo jaallachuun mo'atamuu taanaan 10 duwwaan namootee jirta. Atoo 100 duwwaan na dursaa akka jirtu sitti hin beekamne? Dhugaa moo? Eeyyeen kaa? Ka'ammaa deemne. Tole. Afachuu beeksisni maxxanfamuu magaalaa kanatti. Beeksisa maalii? Kan mana kiraati. Manni kiraa jiraa beeksisni jedhamuun laxxafamuu dallaa irratti. Darbee malee hin jiru. Wanta akkasii hafeeraamu. Akkamittiin argachuu dandeenya ree? Faddaala barbaachifna kaa? Faddaala beektuun qabdu ati naannoo kanatti. Bilbila isaanii hin qabu malee faddaala naannoo kanaa nan beeka. Tole bilbila isaanii naa gaggaafadhume. Tole hanga meeqaatti kireeffattaree? Hammuma humna kooti. Asaa teenyu. Garanuma teenyu? Eeyyeen kottu. Tole mana bareedaa hanga meeqaattiin argachuu danda'a? Maallaqa bareedaa qabaannaan mana bareedaa akka salphaatti argachuu dandeessa. Haay maallaqa bareedaa. Otoo maallaqni bareedaan jiraate maaltu harmee kiyyarraa akkanatti na fageessa? Maaltu lafan hin beekne keessaa akkanatti oliif gadi na joorsa? Isa si qofaa miti. Namni harmee isaarraa fagaatee buleessu. Hundumti keenya iyyuu seenaa wal fakkaataa qabna. Inni sirriidha. Kanaafuu eeboo darbatanii jiffuun qabatanii jedha Oromoon. Ciniinnadhu erga takka manaa baate of duuban millatiin. Tole. Qallatus mormi mataan dadhabuu jedhama mitiire. Namni ofiisaan dadhabu yoo ofitti dabe malee. Jabaadhu. Ofitti dabanii jireenyuu yaadamaaree obboleessu. Isan jedhamu bu'aawwan nuti jireenya keenya keessatti argachuu feenu hundumtuu aarsaa keenya barbaadu. Akka salphaatti wanti argamu jira? Tasuma. Jijjiiramni hundumtuu adeemsa tirataa qaba. Akka salphaatti hin dhufu tole? Eeyyen isallee dhugaa jetti. Eenyutu guyyuma dhalateen ol ka'ee deeme? Gulantaan barnoota kee maalidha? Digriidha. Waggaa meeqa erga eebbifamte? Waggaa 3.
Amma hojii barbaachaaf gara kana dhufteen si'a. Eeyyee yoo argame mee nan yaala jedheen. Ogummaa baratteen illee qacaramuu baattu hojii biraan nabdu. Ati yoo gulantaan barnoota kee. Kiyyas digirii garuu erga eebbifamee kun waggaa 2 hojiin tokko hin jiru. Atomaan hojjettu? Eeyyee darbee hojii tokko nan hojjedha malee hojii dhaabbataa hin qabu. Haa ta'u akkanumatti guyyaa dabarfatu jireenyumatu akkana beektaa? Adeemsa keessa immoo waan nu godhu isatu beeka. Eeyyeen isatu beeka. Haa ta'u. Tole ana maddoo biraan deema. Hoodhu furtuu balbalaa. Ashuunis dhufaatiin isaa ga'eera. Atis gara manaa deemi. Hin mukaayin. Tole hin mukaa'u. Asumarraan dhufa miti. Eeyyeen nagaan turi. Atis nagaan turi. Hin yaadini yaadni namaan badaa maaf akkana yaaddaa jedha Dr. Kabajaa Artist Alii Birraa. Sirban baay'ee jaalladhudha. Anis akkasuma weelluun kun baay'ee natti tola. Haa ta'u gaariidha. As biratti garuu waan siif hin galle tokkotu jira. Maalidha inni? Gaafii koo siif ibsuuf sirbatti dhimma ba'uun koo siif galeera? Oo yaadaan baddeerta jechuu barbaaddeeti? Lakki sitti fakkaate malee anoo yaadaan waan hin badeen qabu. Haa ta'u akkas taanaan. Kennaanoo. Dhimman qabaanaan jedheetii furtuu natti laatee ammuma kana na biraa deema. Maaf gara manaan deemture maaf kophaa keessa teessaati? Kennaan yeroon dhufaatii kee akka ga'e natti mee ammuma na biraa deema. Anis immoo qofaa kiyya gara manaan deemu jedheen asumatti si eegaa ture. Kennaan magaalicha si barsiisaa jiran si'a. Eeyyeen sirritti malee afachu. Ati yeroo hundaa ganama deemtaa hojii? Eeyyeen yeroo hundumaa ganaman deema. Humni ganama dhufaa qalbiin galgala dhufaa jedhama mitiree. Humna ganamaa akkanaa yoo hojjetan olmaan namaas gaarii ta'a. Dhugaadha. Anas mee hojii na eegalchiisaa. Tole si eegalchiisna rakkoon qabu. Waan akkamii hojjechuu feetaati? Hojii ma fedhee iyyuu yaa ta'u nan hojjedha. Tole itti mari'anna rakkoon qabu. Yeroo osoo itti kennuu baanne baay'ee natti tola. Isaaf hin yaaddayin wanti hundumtuu yeroo isaatti ta'uun isaan oolu. Maatiinis qarshii naaf erganii jiru beektaa? Gaariidha. Har'a moo? Eeyyeen. Maal yaadderee ati? Mana kireeffachuuf hin jedha. Akkas wayya jetteetu? Maaliin gochuu danda'are? Filannoo biraan qabu. Yeroo gabaabduu kanatti murtoo akkasii murteessuun xinnoon ulfaatu? Akkamitti? Lafa kanaafis haaraadha jedheeniin. Sanarraan ammoo hojii sin argan. Qarshiin maatiin keessiif ergu kun illee ammaaf guddaa fakkaatu malee boruu dhumaam. Inni sirriidhaam. Maal gochuun qabaree? Ammatti maaltu furmaataa jettaati? Furmaanni itti yaaduun gaafa ture obboleessa. Hamma yoomiitti? Hamma kanatti siin jechuun danda'u. Dhugaa naaf gala wanti sammuun keetti dhiphachaa jiru. Garuu dhiphachuun furmaatan ta'u beektaa? Kan koomaa mitiim. Isa isin na wajjin dhiphachaa jirtantu natti ulfaati. Nuti waan si wajjin dhiphanne tokkoyyuu hin qabnu. Hojii sii barbaanna. Hamma sanatti immoo numa bira ture. Qarshii maatiin keessiif erge kanas baankii irra kaawwadhu. Nuti siif orma miti kana booda. Akka obbolaa keetti nu laali tole? Tole. Naaf jiraadhaa. Obbolaa qabdaa? Eeyyeen. Hammam isaan? Shamara 2 fi dhiira 1. Ani maatii kootiif mucaa lammaffaadha. Kana booda anas akka obboleessa kee lammaffaatti na ilaali. Tole. Obboleessa jechuun yoom dhaloota qofaa jedhami tiree 50 shubbisaan yoo weellisu. Kanaafuu hiriyyummaa cimaan obbolummaa caala. Carra qabeessummaan koo baay'uma na dinqaama. Akkamitti? Bara namaa akka keessanii argachuun baay'ee macime kanatti akkuma salphaatti isin argachuu kooti ka. Nama eebbifamaa ta'uun keen oolle. Kun beenyaa gaarummaa keetii natti fakkaata. Hamma kana gaarummaa waan hin hojjedhe natti hin fakkaatu. Sitti hin fakkaatu malee hojjetteerta. Tole kaa erga jettee haa ta'u. Waanuma facaasan haammatu hin jenneere. Kanaaf waanuma facaastee haammatte. Kana boodas gaarummaan kee haaluma kanaan itti hafuufu tole. Tole obboleessa ko. Kottamma gara manaa adeemnu.